afurri waaqayyo ammallee hunda keenyarraa bulee faarfannaadhaaf nu akka kaasu namarraa kan eegamu waaqayyoon faarfachuudha. Waan yoo guutes yoo guuchuudha baates waan hundumaa waaqayyootti gannee waaqatti abdannee galata kee jechuu barbaachisa. Egaa waaqayyoon kadhannaa keenya galata keenya hundumaa nuuf simatu. Iyyadattu yoo ta'e torban darbee yaa gooftaa na oolchii jennee wangeela Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 30 mata duree barumsa keenyaa goonee wajjiniin barachaa turre. Yaa gooftaa na oolchii jedheetu kan gaafate qulqulluu Phexros akka ta'e arginee waaqayyoon duukaa deemu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin isa fuuldureetti ilaalaa waan isatti dhufe waan naannoo isaa jiru hunda irraanfatee gooftaa isaa duwwaa ilaalaa gara fuuldureetti deemutu utuu irra jiru. Inni garuu eega deemuu jalqabee booddee waan irra deemu sana hubatee waan naannoo sana jiru hubatee yaada isaa gaafa jijjiiru amantaan isaa gaafa hir'atu bishaan inni irra deemaa ture sun liqimsuun akka jalqabdeef yagguu sana inni iyyee yaa gooftaa na fayyisi akka jedhe arginee turre. Kanarratti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Waaqayyo akka nu wajjiniin ta'e yoo hubannee deemuu dhabaanne akka ilaalcha fooniitti akka qulqulluu Phexros amantaa ala jalqabnu baay'isnee galateeffannee nutti tolee gammannee eegaa amantaa kiristaanaa kanaan deemuu jalqabne immoo wanti hamaa tokko karaa irratti nu qaqqabu isa laallee duukaa buune sana dhiisnee wanta gidduudhaan nutti dhufe sana hubannootti kenninee gaafa dhaabbanne isa xiinxilla jennee gufuu sana irratti yeroo balleessinu amantaan keenya inni nu itti amanne inni guddaan sun gooftaa keenya immoo ilaalu akka nu daangessine of eeggachuu qabna jechuudha. Karaa kamiyyuu jarri daldaalarra jirtanuu jarri hojii ittiin barattanii professionaalii hojjettanus yoo taatan raayyaa ittisa biyyaa yoo taatan jara biyya bulchuus yoo taatan jara hojii dhuunfaa keessanis hojjettanuu yoo taatan mana keessan kan bulchitanu yoo taatan yoo of duwwaa bulchitu yoo ta'e maatii yoo qabattanis kophaa yoo jiraattanis jechuudha. Sadarkaa jireenyaa kamirrayyuu yoo jiraattanii sadarkaa beekumsaa kamirrayyuu yoo jiraattan hangoo kamirrayyuu yoo jiraattan ka'umsa amantaadhaan kaatan isa duraa sana hubattanii ilaaluu dhabaannaan gidduutti waan namatti dhufu sana yoo ilaaltan haala baay'eedhaan kaayyoo keessaniif karaa keessanirraa boodattaftanii balaa dhibee adda addaarraaf saaxilamuu dandeessu. Fakkeenyaaf namoonni barumsaanii barattanii uummati isin dura fuunfatee isin kaawwate hangoorra kan jirtanullee yoo jiraattanii ijoollummaa keessaniin uummata keessan tajaajiluuf hawwii qabdan amantaa qabdan eebbifamtanii eega hojiitti bobbaatanii gammaddanii isheeta saduraa sana mindaa keessan nyaachuu jalqabdanii booddee uummata keessan akka beekumsa keessaniitti amma dhumaatti tajaajiluuf alakaatanii jettanu karaa irratti beekumsa keessan haala uummataan hin fayyanneef namoonni qarshii adda addaa fidanii dhufanii fuulduree keessan dhaabbachuudhaaf beekumsa keessan sana bitachuu duwwaa utuu hin ta'in malaamaltummaadhaan uummata sana irratti dhibee balaa uummata tajaajila jettan sana irratti fiduu yoo danda'an amantaa keessan isa uummatatti tajaajiluu kaayyoo galtan duraa sana akka hin irraanfanne yeroodhaaf qarshiin isin argattanu kenna isin namarraa fudhattan sun isin fayyaduu danda'a.
amantaa keessan sana garuu dabarsitanii isa ummanni isinirra kaa'e sana yoo waan dabarsitanii gurgurtan yoo ta'e isinillee halkan rafiitiin qabdanu nagaan keessan illee isin jalaa baqata. Ummata utuu hin baratin isin barsiise utuu nyaachisin utuu nyaatin isin nyaachisee utuu hin uffatin inni ciccitaa waan daara ba'u dhabee qullaasaa taa'ee ummata sanaaf hin baradhee tajaajila jettanii kaatanii sana akka dabarsitanii gurguraa jirtan yaadattanii gara qalbii keessaniitti deebitanii haqqeedhaan dhugaadhaan isa iyyeessaa fi isa sooressatu addaan hin baasin waan isaaf ta'uu malu haqqeedhaan hojjechaa haqaan hojjechaa bilisaan hojjechaa deemuu isin barbaachisa jechuudha. Jardi daldalaas akkanuma keessumattuu yeroo ammaa yeroo dhukkubni koronaa hunda manatti wal qabee jiru kan yeroo rakkoon jiru kan ummata ofiitti utuu garaa hin cimin utuu garaa nammaatin isa qabu duwwaa utuu hin ta'in isa hin qabaanne illee ilaaltanii amma danda'amutti Waaqayyo amma amantaadhaan akka isin cimsuuf yeroo balaa dhukkubaa kun dhufee jiru inni qabu san qabne wajjin dhaabbachuu barbaachisa. Wal deeggaruu barbaachisa. Wal yaaduu barbaachisa. Jirri mootummaa irra jirtanu hangoo qabdanus wal yaaduu meeshaa walitti gaggaragalchuu afaanii walitti deebi'anii wal arrabsuutuun ta'in amma danda'ame ilaamee jedhanii waliin maratanii yeroo kana darbuu barbaachisaadha. Amantaan hundumaaf utuu aangoo sanarra hin bahin ummata keessan tajaajiluuf kaayyoo qabdaniif amantii qabdan sana Waaqayyo laalee karaa tokkoonis karaa biraatiinis teessoo irra teessan sana isinii kenneetu jira. Itti gaafatamummaa cimaa qabdu halkaniif guyyaa rafiitii dhabdanii karaa baay'eedhaan ummata keessaniif hin yaaddu. Garuu tokko tokko dhufee haqa balleessuu gatii danda'u qabeenya isaa fidee qabeenya isaatiin sayyeessaa irratti dhiibbaa fiduudhaaf gatii deemuuf. Akka Waaqayyo yeroo badii yeroo murtii yeroo firdii sana firdii Waaqayyo erkaa murtii Waaqayyo erkaa bilisa baatanii lubbuu keessan nagaan jiraachistanuuf ummata isa hiyyeessaa isa sagaleen isaa hin dhaga'amne sanaaf wajjin dhaabbachuu barbaachisaadha. Namoonni amantaa ala baay'ee amantaadhaan ala deemnu kophaa keenya ofii keenyaaf yoo ta'e homaa rakkoo hin qabnu jiraachuu dandeenya amma beennutti amma Waaqayyo nu ibsetti jiraachuu ni dandeenya. Walii wajjin garuu gaafa jiraannu inni jabaate isa laafaa fudhatee jabeeffatee wajjin deemuu barbaachisa. Inni sagalee Waaqayyoo beeku san beeknellee qabatee wajjin deemuu barbaachisa. Isa sagalee Waaqayyoo hin beekne sagalee Waaqayyoo xiqqoo beeknaadhaaf isa immoo akka nama hin beekne itti dhaga'amutti goonee deemsisuun nurra hin jiraatu. Beekaan Waaqayyoo gatii ta'eef hunda kan qabu Waaqayyoo gatii ta'eedhaaf bara dheeraadhaaf uummanni keenya akka hin beekneetti lakkaa'amaa ture. Jecha tokko dogongorellee yoo haasa'e yoo barataa kamillee yoo ta'e akka itti kolfamu akka inni qaana'u akka inni mataa gadi qabatu godhamaa ture. Gadaantummaan akka itti dhaga'amu hojjetamaa ture. Kun sirrii miti. Hundi keenya kana hin balaaleffannaa. Maaliif namni gaafuma Waaqayyo isa uumu beekaa godhee uumeeraan Waaqayyo. Namni hundumtuu beekaadha. Yeroodhaaf wanta gaafatame sana deebisuu dhabuudha mala ta'a. Lubbuun isaa garuu waan hundumaa waan gaariif waan badii ta'e hubattee ilaalti. Nama kana lubbuu isaa akka isheen boqottuuf nageenya akka argattuuf cubburraa akka deebituuf mootummaa Waaqayyoo akka dhaaltuuf gooftaan akka ishee fayyisuuf karaa irra jirtu sana Waaqayyoon itti agarsiisnee ifa Waaqayyootti karaa buusnee
jaalala waaqayyoo itti argisiisnee isa sirreessinee yoo deemne kennaan keenya waaqayyoo biratti namni bade tokko deebi'uu isaatiin mootummaa waaqayyoo keessatti gammachuu guddaa ta'a jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Akkuma kana immoo nama tokko gufachiisnee karaa haqqii karaa dhugaarraa yoo boodatti deebisne qooda nama tokko gufachiistanii boodatti deebistanu dhagaa minaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana keessa bu'uutu isaa wayyaa jedhe. Beektuu galaana keessa namni daakuu hin dandeenye unkaan dhagaa minaanii mormatti hidhamee miti. Akkanumaanuu waan qabatu waan gadhiisu hin beeku. Utuu asii achi harkasaa godhuu bishaan sana afaanitti of naqee ofii isaatii keessa bu'eetu reeffa isaa achi keessaa ba'a. Unkaan morma isaa irratti daakuu minaanii kan ittiin daakamu dhagaa guddaa sana mormatti hidhanii gadi gadhiisu miti. Garuu maal jedhe nama tokko gufachiisuurra namicha isa dhagaa mormatti hidhamee gadi bu'ee sana wayyaa jedhe nama meeqa gufatee amantaa keessaa afaan kootiin hin tajaajilamaa waan jettan dhagaan jiru ala jedhu dhagaa lubbuun kee dhageessi jedhamaa. Karaa amantaatiin immoo waan waaqayyoon hin jaallannetti hojjetamaa. Ummanni keenya wadaloo amma galateeffannee kan Yaareed kan akkan dhageenye keessaa bahee kan dhume kara miliyoona 20 kan ta'u jira. Yaa maatii waaqayyo kun hundumtuu nu eeggata jechuudha. Kottaa jennee waamuun nu eeggata hunda keenya tokko tokkoon keenya. Kottaa waaqayyo kan hunda keenyaati. Amantaan kan hunda keenyaati. Balballee mana qulqullummaa waaqayyoo dhiifamaan banamuu qabdee. Kottaa mana keessanitti deebi'aa. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Kiristoos hunda keenyaaf du'ee jira. Hunda keenya nu oolchuuf gooftaan nu du'ee jira. Qulqulloonni karaa kanarra deemanii jireenya bara baraa argatanii jiru jennee uummata miliyoonaan lakkaa'amu sana waamuun halkaniif guyyaa nurraa eegamaa jechuudha. Yaa gooftaa nu oolchi. Nu silaallee kaane namoonni silaalanii ka'anii utuu deemanuu gufatanii bakkeedhaas utuu harkifamanuu keessaas utuu dhiibamanuu mana waaqayyoo keessaa aranii ba'anii baay'ee jiru. Yaa gooftaa nu oolchi jara kana mana waaqayyootti akka finnee manni waaqayyoo uummataan guutamee galateeffatan. Yaa waaqayyoo fedhii kee nuuf haa ta'u jechuu qabna. Kallattii jiru hundumti keenya halkanii guyyaa jabaannee sosocho'uu dammaquu qabna. Ala gooftaan dhufu tajaajiltoota jara daddammaqanii isa eegan sanaa kottaa mootummaa koo dhaalaa akka jedhu hundumti keenya amantiidhaan dadammaqnee ajaja waaqayyoo abboommii waaqayyoo eegnee uummata keenyaaf itti gaafatamummaan nutti dhaga'ame. Saba keenyaaf itti gaafatamummaan nutti dhaga'ame dhaabbachuun nu barbaachisa jechuudha. Qulqulluun Phexros jalqabni isaa xuroo ture. Gidduu ga'eetu qilleensa'u. Sagalee halkanii isa sana gurra isaatti gaafa galu qaama isaatiin galaanarra deema akka jiru gaafa arguyyuu na'e na oolchi yaa gooftaa jedhe. Namoonni baay'een amantaan akkuma nama karaa qulqulluurra fiiguu kan itti fakkaatu jira. Amantaan qormaata keessa ba'uu barbaachisa. Hidhachuu barbaachisa. Kutachuu barbaachisa. Namoonni tokko hammeenyaan haxxummaadhaan of arguu dhabuudhaan karaa biraatiin wennoo yookaan inaaffaadhaan sagalee waaqayyoo uummata waaqayyoo arguu malumannaa maqaa wal balleessuudhaan walamachuudhaan hojii kanaaf kana fakkaatan hojii seexanaa hojjetanii seexana kan gammachiisan jiru mana waaqayyoo keessa ta'anii. Kana dhiisaa nuun jedha. Ergaan Phexros boqonnaa
Ergaan Petros inni duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti dhaqaa ilaala. Isa dhiisaa wanta akkanaa hojjechuun hin barbaachisaa, foon keessaniif hin barbaachisa jettanii hojjettanii dhiisaa kuni waan nama fayyadu miti. Wanti nama fayyadu akka mucaa reefuu dhalatee yookaan daa'ima reefuu dhalatee dubbii hafuura Waaqayyoo haxxummaa keessa kan hin jiraanne akka aannanii isa fedhaanuun jedha. Maaliif Waaqayyo kan nu oolchu karaan ni jedhee yoo deemne fedhii isaa yoo raawwanne nurratti yoo gooftaa Yesuus Kiristoos dubbifamuu danda'eera. Kun immoo of tuulummaa balleessa, gadaf qabuu nama barsiisa hafuurri Waaqayyo. Waaqatu na caalaa beekaa, Waaqatu na caalaa hojjeta, Waaqatu na caalaa kaataa. Maalin beekaa akkuma konkolaataa qophooftee beenzila guuttattee dhaabbattu an qophaa'ee dhaabbachuu duwwaadha. Kanaafuu hafuura Waaqayyooti. Ani isaaf garbicha isaatii inni narratti waan barbaade anaana hojjetu waan isa fayyadu jennee waan isa gammachiisu jennee of kennuu barbaachisa Waaqayyoodhaaf. Jirtu namoonni baay'een of kennitanii Waaqayyoodhaaf, maatii keessan kennitanii Waaqayyoodhaaf, halkanii guyyaa utuu hin dadhabiin kan tajaajiltan baay'een jirtu. Ammallee Waaqayyoo dabalee isin eebbisu. Ala kana hojjettan nama laalinaa. Yoo nama laaltan hin dadhabdu boodatti haftu. Maal namni akkana hojjedhee fi gadaama kana hojjedhee bataskaana kana dhaabee jettanii lakkooftanii angaruu achi keessatti akka jiraanneem ta'ee jettanii namni gadditan baay'een hin jiraattu. Kan hojjettan Waaqayyoodhaaf. Kan gatii keessan isinii deebisu immoo Waaqayyoodha. Kenna bishaan qabbanaallee maqaa Waaqayyootiin isin kadhateef budduuqsitanii kennuun keessan Waaqa biratti kennaa guddaadha. Galaa wal keewwachaa jirtu jechuudha. Galaa wal keessattan sana immoo amma miti kan argitanu jechuudha. Lubbuu keessaniif galaa achi kaawwachaa jirtu. Itti jabaattanii waan qabdanirra yaa Waaqayyo ati naa kennite ani immoo dabarseen kennaa jettanii beekumsa keessaniin, qabeenya keessaniin, humna keessaniin, yaada keessaniin waan qabdan hundumaan Waaqayyoon tajaajiluu, uummata Waaqayyoon tajaajiluun ganamaa galgala isatti jabaachuun lubbuu keenya badii dhufurraa kan eegu isa. Maatii keenyaaf galaa kan ta'u isa. Lubbuu keenyaaf galaa kan ta'u, ijoollee keenyaaf galaa kan ta'u isa. Abbootiin keenya qulqullummaadhaan yaa Waaqayyo jedhanii waan gaarii hojjetani. Uummanni keenya, sabni keenya waan gaarii hojjechuu ni beeka. Of faarsuuf walii faarsuu iyyuu hin beeku ala baay'ee. Kaateedhuma hojjechuutu dhuma kaatee hojjetu deema. Sabni biraa, sabni Waaqayyo hin beekne garuu utuun hojjetin of faarsaa oola. Kun of tuulummaa jedha. Qulqulluun Petros inni akkanaa of tuulummaadha. Amantaa keessa immoo ala teenyu of tuulummaa balleessinee ofirratti Waaqayyoon galateeffannaa, galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf yaa Waaqayyo ati na oolchi. Eessayyuu jiraadha. Dhibee keessa yoo jiraattan, dhukkuba keessa yoo jiraattan yaa Waaqayyo na oolchi jedhaa isin oolcha. Hojii akkamiirrayyuu, hojii amaarrallee yoo jiraattan ija keessan, lubbuu keessan, yaada keessan hojii sana duwwaarra keessaniitu hin ta'in Waaqayyo irra ka'a. Yoo wanta sanarra naannoo keessan jirurra yoo keessan wantichi isinitti hammaata. Akka tabbaa, akka tulluu isinitti ta'a, isinitti ulfaata. Isa dhiisaati Waaqayyo hunda danda'u gooftaa maccaa irratti isarratti
abdii keessan kaadhaati yaa gooftaa ati na baasta jennuun yeroo ammaa yeroo bal'aa nama addunyaarra jiru burmaal takka ta'e hin beekamneen sammuu isaa dhiphisaa jiru gooftaa ati nu baasi jechuu nu barbaachisa. Inni nu baasaatu jira, inni nu eegaatu jira, inni nu tiksaatu jira. Addunyaan amma abdii dhabee yeroo jiru kana nu jira abdii kutanii jiranutti abdii horuu qabna. Kanaaf iyyuu addunyaa kana keessa jiraanna. Wali abdii horree wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannee qaamaan yoo walitti hin dhufne hafuuraan illee bakka jirutti wal yaannee wal jajjabeessuu nu barbaachisa. Yaa gooftaa nu oolchi, ummata keenya badiirraa nu oolchi, maatii keenya badiirraa nu oolchi, biyya keenya badiirraa nu oolchi yaa gooftaa jennee isa fuulduree keenya jiru waaqa keenyatti nu oolcha jennuun akka qulqulluu Phexros inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda keenya fayyisuuf kan amanameedha. Nu haa fayyisu ammallee. Balballi isaa yeroo hundumaa nuuf kan banameedha. Kan isa fakkaatu hin jiru. Qoricha addunyaa, fayyisaan addunyaa kan isa fakkaate hin jiru. Nu oolchuudhaaf jedheetu fannoo irratti fannifame. Yeroo hundumaa wanti hamaan isin irratti ala dhufu fannoo isaa ilaalaa abdii isinitti hora. Cimina isinii kenna. Jaalalli isaa sun sanni dhiigni isaa akka dafqaa dhanna isaarraa lola'ee qullaasaa qaraaniyoo irratti harkisaa fi miilli isaa sun waraanamee hodhamee muka irratti fannoo sana irratti qaamni isaa garafamee madaa'ee rakkoo baay'een arge sun nu oolchuudhaaf ammallee inni nu oolchu. Isa ilaalanii jaalala isaa mi'eeffatanii arganii qulqulloonni jireenya jira isa lafarraa kana dhiisanii isa duukaa deemanii dhugaa ba'an. Dhuga bu'oonni jaalala isaa kan fakkaate jiru ni nu oolcha jedhanii isa duukaa deemanii sadarkaa qulqullummaarra sadarkaa dhuga ba'uurra ga'anii keessaa ba'uu nu barbaachisa. Addunyaa kana keessaa ba'aa kan nuun jedhu kanaafi. Addunyaa kana keessaa utuu jirtanuu addunyaa kana keessaa ba'aa nuun jedhe maaliif ba'ata? Kaanee mi'a qabnu dhiisnee calluma jennee dhuma adeemnu miti. Yoo deemte eessatti baata? Lafarra oo deemta? Lafarraa ba'uu hin dandeessu. Yaada keetiin ba'i, sammuu keetiin ba'i, beekumsa keetiin ba'i. Leenca Yihuudaa isa qaraaniyoo sana irratti utuu leenca ta'ee jiru eenyuyyuu isatti siquu kan hin dandeenye utuu ta'ee jiru eenyuyyuu kan isa qabuu hin dandeenye ta'ee abbaa irree ta'ee utuu jiru jaalalaan hidda jaalalaatiin hidhamee oolaa qaraaniyoo irratti fannifame sana ilaalaatii ba'a. Abbaan irree isa maaliif akkana ta'e ala jennu jaalalaan akkana ta'e jaalalaan hidhame ala gaafatamu afaan isaa keessaa waa tokkollee wanti hamaan kan hin baane nu oolchuudha jedheetu dabarsamee kenname. Inni nu oolchuudhaaf qaraaniyoo irra oole. Maatiyos 27 irratti argitani. Jaalalli kun waan baay'ee dabarsa. Jaalalli kun sammuu namaa bitaa, qalbii namaa bitaa, hafuura namaa bitaa. Isa kanatti yogguu hamannee jennu Kiristinnaa isa dhugaa sana sharrii keessaa xaxa keessaa qabaanne sana isa walii yaaduun keessa jiru sana hafuurri isaan nurra bulee waan gaarii hojjechuu dandeenya. Ka'umsi kiristinnaa keenyaa itti galli kiristinnaa keenyaas jaalala fannoo kanarraa ta'a. Achumaan gaafa isaa wajjin duunu gaafa isaa wajjin owwaalamnu jedha. Isaa wajjin immoo kaanaanu jedha qulqulluun Phaawulos. Isaa wajjin immoo wal kaana abdiidha. Addunyaa kanaaf fedhii addunyaa kanaatiif
du'u nu barbaachisa maal godha jennee fedhii addunyaa kanaatiif deebii kennuu dhiisuu nu barbaachisa tuffachaa deemuu nu barbaachisa afuurwaan nama afuuraan jiraatu afuuraan wal ba'u yeroodhaaf waan addunyaa kana keessa akka jiraatu ni beeka garuu galaana karaa deemu sanaaf biyya deemu sanatti galaasaa guurratee deema qopheeffata kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo seera mul'ataa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti macaafa kana nyaadhaa isa nyaannu afaanitti kan nama mi'aawu jecha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo sana ala nyaannu qoricha nu ta'ee jabeenya nu ta'eetu Waaqayyo akka nu oolchu yeroo hundumaa akka isaan ilaallu nu taasisa. Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti macaafa kana nyaadhaa jedha. Nyaadhu nyaadhu sagalee Waaqayyoo nyaadhaa namatti tola nama tasgabbeessa nagaa namaa kenna. Kanaan immoo Waaqayyo amaarraan oolcha maatii keenya oolcha ijoollee keenya oolcha. Abbaa manaa haadha manaa hunda heega. Isa kophaa jiraatu isa ganaa hin fuune. Waaqayyo yaada isaa ganamaa galgalan ni ciisee yaadu sanallee hin guutaaf. Maal keessayyuu ajiraannu sagantaa kam keessayyuu yookaan sadarkaa kam keessayyuu ajiraannu Waaqayyo hunda keenya nu oolcha. Waaqayyootti ija keenya sarratti keenya. Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 jalqabee isa fannoo irratti ummata hunda oolchuudhaaf rarra'eessan akka Museen bofa mukarratti rarraasee ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos hunda keenya fayyisuuf mukarratti rarra'ee fannifame nu oolcha yaa Gooftaa nu oolchi inni hunda keenya nu oolchu amaarraa nu eegu abdiin nu ta'u amantaadhaan nu cimsu ameen Gooftaa nu oolchi.